haadha geeffadhu ani akka nama tokkootti saahibatii yaa obboleettii yaa inni beeka. Just namaan si gaafatu jiran si gaafadhe maaltu si aarsa caaltu teenya. Enaarre maakii ana ammas wanna kana tanaa miti tanarra gudduutu nan aarsu. Ati inni tolchitee beeyta har'aan tanaa miti dur beeyta waan ta'eef. Yaa lubbuu akkasitti si beeka bar na rifachiistee bar si sodaadhee bar booksii na Abshir dhowwee hin sodaatin ani eessa akka nama noormaalii komentii naan hin jenne daarekti akkasii qoosuu kan keetu naan hin ta'in. Saniif hin deebisin malee bakka kiyya ganda kiyya mush inumaa naannoo ganda guddaa san dhiisi bakka irraa dhaladhe ganda baadiyyaa xiqqoo sana gartee sanuun ni maasirra taa'e. Aarsine gaa'is caaltu aarsine jira. Si aarsee hin jiraniiti. No wanni kana abadan nan aarsitu wallahi. Aarsee jirta dhugaa rabbii. Ay muudii gogoytu sanitiin dagalee siin qabin malee naarre wallahi. Baay'ee namni yoo aaru das na jaabata. Wallahi maakiyyo ijoollee reengadda tiktokii banattee dhuftee gasti irra boocisti yookaan aarsitu san barbaadda malee ansin dhaga waree dhiifama naa godhu. Geeni dhimma hin taphannaa lubbuuti jan aariin irraa. Ani anchiin kan maannaa dimbumooti shaadanya. Du'uunaa wayyaa addunyaa kanarra. Bitmoochi haa Dhugaa rabbiiti bara. dhimmachi isheen ennaati. Yaa hullum ሰው ይቀየራል በርግጥ namni hundinuu ni jijjiirama haala wajjin yeroo wajji akkuma guyyaan bubbulee namni umurii isaa dabalee jijjiiramaa deemu. Wanti ani ittiin hin jijjiiramne immoo bakka irraa ka'ee fi bakka jiru hunda gadu waan ajaa'iba ta'u. Ashmurii haadha siraa itti narraa dhiisitti qaxxataa daarekti dubbadhu malee. Haadha bakar fakkaataa barta haadha siraa jiru wayyaadha haadha bakar fakkaatti barta. Ashmuriidhaan na tuqaa jirtaa bar maal jechuu barbaadetti habibti ala xuul deemu nuti hin beena ashmuriin si wanta tuqan ashmurii dubbachuu baannas bee. Maaki muudii na qabataa jirti harkitanii haa ta'u dhiisaash. Ani ittiin dubbadhu caaltu taaphapuudha. Muniira akkam jirta lubbu. Guys, taaphapuudha. Maaltu isin galcha jireenya namaa dhuunfaa jala bloksi wayiin. Guys, awwaanuma xiqqoo isin gaafadhu caaltu na aarti. Deemaa komantii tiktokii si jala gaafadha. Ati akkana godhatirra caaltuun ni aartii mee wallahi nama aaru nama waan akkana kanatti aaru. Caaltu jessi wallaalee bar duraan akkana sin beeku bareeda. Yaa jechuun akkasitti yoo dhibamantee. Dibaan caaltu waa meeqa siin jaa maaltu si aarsa sila durmaanuu si olii qalla daanii. Dhalli miti bar maakii eenyummaa kiyya ka'een an paablika irra taa'ee haasoo akka nama beeyne gootee na gaafachuun sirrii miti bakka. Nama bar kaleessa tiktokii banatee si gaafatu jira bar. Egaa warruma kaleessaniif caaltu rakkana. Normaal takkituma deebisuuf yookaan immoo deebisuun feene anni jira mi'a haati biyyaa haati ganda qabdu ni jira asiin dhaqa gaafadhaa jechuun haala. Honoo anaa isinii ma baqqaayyee maaliif hin himneedhaan billa kun anaa isinii mayyee gaa'is caaltuun bireedduu warra galamsooti akkasitti beeka. Honoo baqqaayyee kanumaa maani honoo himee. Guys, taaphapu. Barra darbee. Tabbaa godha gaas. Bakka abaa bitee mana geessaa borgaa fakkii kee geessaaf rakkoon hin jiru amma suudiin jirtu asitti waan ta'eef yoo aartillee hin dhaabata. Dhugaa rabbi. Gaas tabbaa godha. Asuma keessa bargaamame jecha kanan darbadhee ni jirani sorry darbadhaan. No. No la nana mana ni nana marani nana mana. Drama uma dalagutin jiru wallahi. Maini. Okay. Amma duba yoo haasofne sakka miree haasofuu hin dandeenyu caaltu. Maaki? Wanti Wallahi edduun rafu kabarat. Nafsi ya kan. sila maal si godhe caaltu. Tadi sini normal te. Fayyaan qabdu mucoon wallaahi habiibti maal godha.
maalin balleessi nurraa fokkotee tokko maal balleessi? Gaa'ela balleessan. Kuni maal balleessine? Way Muniriyaa cumaan jeemee deemi. Jiraatan jala galata rabbii kan jirtan. Taaf godhame. Guys, mee koppii linkii nama torbaatu godhe maal godhaa jirtan teessanii ilaalaa jirtanii koppii linkii godha hundi keessanuu koppii linkii godha. Muniira kootu mee namoota isiniin adabaanii. Muniira Simoos isaanii. Namoota isiniin kootu Muniira anasii wayyaa kootu caaltu lolaa jirti. Galata rabbii yaa kun jirtan. Maa waa galatoomi. Muniiri biyya galteeti giddara taate se'amuu jiranii. Re'ee kan qalu deemaa fi baraan re'een irraa qabdi. Re'een qalu deemaa. Re'ee kee yoo barbaade koon namoosisi yookiin gaala balazaa immoo dhiise re'ee kaansil godhee hin jira. Oye Muniiri. Muniiraan achi teessee sirra gata namoota. Muniiraan itti dubbadhu irraa gaxxas isaa jira. Kuno Muniira waan guddaa kana waan guddaa kan ilillii keessatti waan guddaa. Maaltu jira suudii? Sunan biyya beeku. Oromoo xabshii isin waggara isaa xabshoomtanii isa hundi keessanii maal taatan duraan akkanan turre. Oromoo biyya leenca akkasii yaa'u sun eessa kute amma Oromoo biyya. Rabbii anaafis isiniifis araaramutti. As keessa. Suudiin bar biyya wannaan jirtee biyya namni itti waa beekulleen keessatti doomuu maaluma gootaa achitti nama yaamtaa kana gaafa. Vai mola. Telepon kita. Ya aku suka minta. Ya, sama aku juga ngutin amalin Faisa abshir obsito. sedekah ini. Sekarang kan itu yang kita dan pese dan sedekah ini lebih pese lalti video orang mana yang kan itu betul betul betul. So itu jadi mulut itu. Mata mikanya yang kedua. Malah rasanya apa kan? Maal godhan maqaa kiyyaa maqaa waa kan inni jaama osoo waan kan inni maqaa kiyyaa mal jala jaa maal godhan maqaa kiyyaa mobbalessa kiyya
ጠብሺን akka walii lama wal yaamtee maal ol gooti yoo chiggirii walitti fiddee malee anis xabshii atis xabshii yoo wal yaamne chiggirii guddaan balaa nu bu'uu danda'a biratti nama waa darbu yaamta malee hawaan qabne yaamti balaa nutti buutee ammas biratti